Yoya akam babaru fafaya nageni sambarada arra fulano jirru regen sbugi ada agarsiisa fi sporti irratti Germany irratti saganta kan irratti waan dhuga jira saganta kan gubbatti ada agarsiisa Oromoo waan dhugu waan gasa waan nam midhaaksu tanirratti akkuma sana gartan kana ada hararge afran qallo waan gosa waan akan namatti tolu atan Oromoon ada guddaa qabdi tanirratti waan guddoo agarsiisa waan namatti tolu tanirratti akkuma sana gartan kana sagantaan kun sagantaa afran qallo asirra qopheessitee waan dhugu hojjatte akkasi anilleen roobanaan jedhama tanaafi warri kunini ijoollee argeetenna aadaa agarsiisanii waan dassa hojjetanii akkuma sana gartan kana aadaan kun aadaa guddoo dansaati afaan qalloo akkuma sana gartan kana aadaa guddoo dansaati ibsa gaafadhaa aadaa kan irratti ibsa kam nagaketi wana sigafachu barbadu ada kana akami arra carra kan argatani rata ada hangarsisu bakamita akan amalle carra dufuudhaaf bal'ina mana keessatti akka ajaa'iba ta'e qopheessinaa jenneeti abdii qabna dubartoonni keenya haala kana hedduu hamilee qabu waan kanarratti akkana wallahi hedduu bakka kanarraa olii godhuudhaaf sagantaa baafnee jira sagantaa keenya godhu irratti beeksisnee akkasumas bal'inatti wal agarra waan guddoo dansaa waan guddoo sagalat guddaa qabdaa namoota tokkollee sani dabarsa akkam nagakeetii fayyuma waa woy tokko isan gaafachuu barbaada riina akkam nagada akkam aadaa agarsiisuu fi akkam gammachuu qabda ayyee akkas akkan okay akmale waan guddaan saati aadaa kan akmale irratti hojjetanii aadaa kan waan fuuluuf duraati maa yaadaa jirta wata kallaa dhugaa akka federeeshinii itileetii galata guddaa isaanii galchuu barbaadna waan fuuluuf duraati waan guddaa waliin hojjennuu fi tanumsin jechuu barbaada galata guddaa qabda ulfaadha ayyee kun akkuma isa nagartanii hordoftoota Abduu Qaadii sagantaan kun sagantaa afran qalloo magaalaa Regensburg akka ta'e sagantaa kan irratti akkuma isa nagartan kana tabii kubbaa miilalleen akkuma deemaa jiru warri taphachaa jiru amma akka isa nagartan kun bulloo kilaab bulloo kajirani jiraatota Regensburgiti tanirratti akkuma isa nagartan kana warrilleen Oromoo kuush waliin taphachuu jiranii Oromoo kuush tab kan irratti waan dhuga kadeemu jira ijoolleen dargaggoon biitan jiraatan wal arganii waan akkasii kan godhuu fi namoota tokko leenjisa warra tokko gaafachuu barbaada leenjisa Jamal akkam nagakeeti wannas gaafachuu barbaadu akkami sagantaa kana akkamitti jirta akkam bulloon akkamitti jirti meedi qoto kuna ibsu andi tadi qoto bulloon haala gaarii jirti gara isaanii kan dhibee baasise baasee sammoo bifaatumaan jirraa gammaatti amma poointii afur qabnaa firii jechuudha akkan ammallee taphataa jira ammoo roolii taphataa jiru mootu doombirii wajjin taphataa irra kana yoo mo'anneen tarra gara kaanutti akkasuma saboota kalaas faayinaalii seenta Jamal nu akka laalaa jirutti gee bayyuu keenya jennee abdii qabna warri qopheessallee nuyi illee keenya ta'uu qaba akkasiyyuu okay warri isan jechuun Regensburg waan jiraatanii fi isanutti fudhannaa ittanii ofirratti eeggachaa jirtan nu waan maraa ofirra fudhanne akkas akkan deemas ofirra fudhanne akkas maraa dandeenye deemaa jiru okay akkas taanani waan casanii fudhate jechuudha akkas taana waan guddaan akkas ayyee akkam taphata bullootimi ayya akkam maa yaad kan irratti mee in fudhannaa ittanii yaaddanii akkamitti akkas
Waan guddaa dansaa. Yaa tan irratti alaabaa wanni gubbaa kaanii FC Bulloo jedhanii Bulloo akka Jawaaritti midhaafamee jira. Dargaggoota qeerrooti tunilleen ijoollee dombirii. Sagantaan kun akkan deemaa jira. Tabii ittiin fufaa jira akkuma isaan agartan kana waan akkana kana deemaa jira. Waan akka malee namatti tolu waan guddoo dansaati. Wanni kun Oromoo walitti dhuftee wal jabeessuu fi aadaa ofii mul'isuu fi waan dhugu irratti hojjechaa jiranii ijoolleen qeerroon Jarman waan akkasii kan jirti isaaniin jedha. Tan irratti nama jijjiiruu warra fuunaa deemna. Akkam naga keeti fayyaa kamati maqaan kan kennu ayyee 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 ati sirra dhufteen Agusburg okay Agusburg okay maal yaadde duuba qophiin kun akkam sii ta'ee moo si gammachiise? Waan guddoo dansaa akkan warri paartii gara haasolle warri gara haasolle akkan ayyee Oromiyaa rabbi uumaan nu kenne akka gahee kenna baannee rakkoo mara keessaa baanu akkan dhaamsa qaba ayyee ati maan daggartan? Ani akka kilabitti Oromoo Mushiin keessa Oromoo Mushiin waan guddoo dansaa akkasii bareeda ayyee ulfaadha ayyee hojjiraadha akkasii waan yaadi nama gosgosaa irra fudhanneetiin wanni deemaa jiru inni kun jabeeffamuu qaba. Qabsoo Oromoo keessatti qeerroon tun ijaaramuu qabdi. Wanni jiru namni cuftuun wal argee aadaa ofii guddisuu fi qeerroon fuula gosgosaati Jarman keessa Yurooppaa irraa dhufte. Tan irratti wasan gaafachuu barbaada dhiqqoo tokko. Yaaduma akkasuma yaaduma irra fuudha. Ijoollee qeerroo Jarmaniiti. Akkam nagaa keessanii? Yaa Feesbuukii Abdoo Qaadiiti. Yaaduma keessan isan gaafachuu barbaada. Akkam sagantaan kun isanii ta'e? Akkasii okay. Sagantaan bareeda. Ayyee. Ayyee. Akka agartu kana. Ayyee. Hedduu namatti tola kun. Waan guddoo isaa. Atee nu daggartaa mee natti maleeta? Ani Bulloo daggartaa. Regersbuuk jiraate jechuudha. Waan guddoo isaa. Ayyee. Akkam yaadde duuba amma sagantaan akkana kun qopheessitaniif akkam gammachuu akkam Oromoo akkam. Waan guddoo. Akkas. Kanaafuu isanumatti qopheessee waan callee sanuma fudhataa hedduu akkamitti. Akkas. Waan guddoo dansaati horii bulii galatoof isin jedha ayyee. Ayyee carraa gaarii leenji kiyya. Ayyee. Akkasii sagantaan akkan deemaa jira akkuma isaan agartan kana. As gurallee moo'isan laatan taate ijoolleen Oromoo taphachaa jirtu jira. Ijoollee Norweesi akkuma isaan agartan kana gammachuun walitti dhuftee ijoollee Jarman jirtu waliin taphachuuf as dhufanii kun akkuma isaan agartan kana dhiiroo ijoollee sanirraati yaad tokko lamaan tokko fudhannaa Norway irraa dhufanii akkasi kun gammachuun ijoollee Norweeti Jarman dhufanii warrilleen taphoorraa taphatanii gammachuun kun wanni deemaa jiru kana tan irratti akkam nagaa keeti eenyu sin jedhama maal maqaan kennu maal mallisaa ayyee 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 okay akami maa yaadda atamma maal mallisaa isa dhufte ees jiraatta kan ayyee 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 ayyee
waan guddaan saamonni as gaafachuu barbaadu asirratti watalaaltu sagantaan kun ka Jarman irratti ijoolleen dhuugii waan jedhanii sagantaan kun hin midhaagu jedhanii atam waan kana akkamitti maal waan fuuluuf duraatti akkamii yaadaa jirta akkamiin ijaaramuu qaba itti yaada akkas gammachuu qabdaa waan kana irratti akkas 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 akan akkas horii bulii deemanii leenca kiyya naa jiraadha ayyee carra gaarii ayyee akkuma isin agartan kana dhiqoon dogongoree ijoolleen turini ijoollee warra mallisaa jedhanii duuba akkuma isin agartan kun ijoolleen tun wali dhuftee gammachuun geem duratti geem dhufuu jirkan irratti wiini goonaa ittee eegachaa jirti akkuma isin agartan kana ijoollee nageellee boorana siqqo mandoo ijoolleen tun illee ni taphatanii taphamuun tan fixam kana cufa dhiqoo kee dedeemsee isan garsiisaa asirratti ijoollee siqqo mandoo kan irratti gaafii nama lamaan tokko sadeen tokko irra fudhadha akkam dhiroo nagaa keessanii fayyuma akkam nagaa keessanii dhiqoo wasan gaafachuu barbaada akkam sagantaa akkam Maamed dhiqoo tokko sillee wasi gaafadha isa wasa gaafachuu barbaada Maamed akkam sagantaa kan akkam laalte yaa tapkan katabatan ragammadee akkam maal yaaddee sagantaan kun akkam deemaa jira dhiqoo tokko irratti wasi gaafachuu barbaada hin beeka dadhabdee jirtan lee duub dhiqoo tokko ayyee akan jechuun amma Norweetti isan dhayi moo isanitti Norwee dhayi? Norweetti isan dhayi. Agami fagan baatan? Oke, waan akka malee saakam sagantaan duuba qophiin kun akka malee akka dassa miidhagee ani ajaa'iba jechuun Oromoon haga tokko akka hubadhetti ilaalchi uummanni Oromoo yeroo ammaa kana qabu yeroo waggaa 4-5 dura qabu baay'ee adda fagu waan guddatan waan ajaa'iba nama gammachiisu jechuun namoonni keenya hedduun isaanii bilchinna jechuun akkaataa gaariidhaan waan gaarii hojjetu jiranii ammoo wanni kun irraa milkoofne dhugatti maqaa Oromoo guutuu ol ka'a bakka kanatti akka waan ilaaletti yoo waan kanarraa milkoofne kan taate Oromoon maqaa wal danda'u jechuun ofuma keessatti Oromoo irra taree gurraacha maqaa waamsa qabdiira qaba maaliif uummanni asitti taphataa uummata gurraacha uummanni gurraachi kun asitti taphatee bakka kanaa nagaa yoo gale uf danda'u uummata gurraacha agarsiisa jechuun hoogganaa nama tokko malee fira ofiitii hoogganee uf dhaga'ee galuu agarsiisa keessattuu ammoo taphni kun feestivaaliin kun Oromooti uummanni Oromoo hagam mataa ofiitiin hooggan ofiitiin dandeettii ofiitiin waan kana godhee galuunsaa waan akka nama gammachiisu akkas milkii sabbaan xumursiisu akka yaada kiyyaatitti wanni kun akka milkii xumura hawwii guddaa qaba akkas atillee guddoo galatoomii carrata naa kennuu keetii fi akka malee dadhabdee jirtallee abboo guddoo si qabellee abboo horii bulii deeman ajjee jenne nagaa akkasii duuba akkuma isaan agartan kana gareen biraan as jijjiirti ijoollee Norweetii amtuuni yaada ijoollee Norwee tan irraati dhiqoo takkaan takkee tokko irraati fudhachuu barbaada ijoolleen tun ijoollee Norwee irraa dhuftee reefuun dogongoree tan irraati dhiqoo tokko nama wayii tokko qofa gaafachuu barbaada akkam nagaa keeti osgaa dagii ala ayya akkasii ijoollee Norweetii tan irraati dhiqoo tokko gaafachuu barbaada namoonni tokko barbaadachaa jira akkam nagaa keeti Norwee irraa dhufte akkasii mee dhiqoo tokko gaafachuu barbaada miidiyaa Abdoo Qaadii tokko irraa Facebook Abdoo Qaadiiti
Tanirratti akkam maal yaadde sagantaa kanarratti yaad tokko nuuf kennuu barbaadda maan wanni gammadamuu hin gammanne waan kanarratti si gaafachuu barbaadda akkam sagantaan kun sii ta'e akka tokkotti akka keessummaa tokkotti si keessummeessanii. Haalli itti biqiltoonni haala gaariidha. Akkas. Akkan. Akkan. Ya. Ya. Akan. Akan. Itu gari fakata kanafu akka itti Ya. akka biyyoon Akas. Ya. Akas. Akas. Ya, juga. Akas Sulfadi. Makan kan ke Abu Jambo. Makan kan ke kuma Abu Jambo. Namu itu kota sirra kore Abu Jambo bagsi arge de ko kofle akasi galat homi Sulfadi galat gudda kabda carra gari sin jedalen takiya ay inshallah akasi aku bisa nagartan kana ijolle Jambotin tabu gosgosat wana kana khanrati irma jira ijolle tun ijolle Norweti training wada jirani training kanirratti warri akka malee qabxii guddaallee qabanii game tokko dhahamanii game sun kadhaa handuuba am kanirratti carraa guddaa argannaa jedhanii yaadanii leenjistuun isaanii tana miidiyaan haasa'uu fedhu itti akkasi duuba waan akkana kan jiranii asirrallee ijoollee taphachaa jira ka ijoolleen taphachaa jirtu kana sagantaan akka malee namatti tolu qophii guddaa qophii Oromoo waan guddaa irratti eegamaa jiru aadaa Oromoo guddisuuf waan guddaa hojjetame akkasi kan isaniin jedha dhiiroo akkuma taphatan kana ijoolleen dhiqoolleen asumatti taphatti taphdasaa taphi ijoollee Oromoo walii qabu gammachuun jaalalaan waan akkamidha akkana dhiiroo kiyyaa Oromoo walii dhuftee gammachuun akkasiitu haganna ganshan ganne jaa walirra citee tokko rakkoo koronaa ta'ee kaan ammoo waan gosgosaatiin ta'e akkas akkuma isa agartan kana qophiin akkan deemaa jira akkam obbo Ahmed akkam nagala jirtu akkam nage abboo dhiqoo si gaafadha dhiqoo tokko akkam fayyuma nagaa akkam waan dhiqoo tokko si gaafachuu barbaada carraa kan naa kennuuf karaa galat qabda akkam yaadde tab kanirratti akkam deemaa jirti gammaddee si gammachiisee maal yaadde mee yaad kan kiraa hin wandeeta akan ya akan ayen wangu akan sara wangu duan sadira akan lagi tab jalala tanani wangu duan sadira wangu duan sadira hori boli devan jen akasi aku bisa nagartan kana ijoolleen walii dhuftee kun akkuma reefa agartan kuushiif bulloo Regensburgi tan irratti dhiqoo keedde deemsisan daawwachiisa gabaabumatti wanni deemaa jiru waan akkana kana asirratti tabarkaati tapha volleyball jedhanii akkasii waan akkana kana asirratti taphachaa jiranii wanni sagantaan kun sagantaa guddoo dansaati akka malee namatti tola waan akkana kana deemaa jira qophiin jaalalaan gammachuun akkana deemaa jira tan irratti gabaabumatti wanni deemaa jiru waan kana waan guddoo dansaati Oromoo walitti dhufee yaada gosgosaati waan akkana hancufa godhatee waliin jiraatee aadaa ofii mul'isuuf jaalalummaaf waan cufa agarsiisuu waan guddoo dansaa yaada tan irratti waan cufa
guutatteetiin ijoolleen Jarman. Waan akkana kan jiranii isaaniin jedha illeen gam kiyyaan rooba jaarsoti. Ripoota Abduu Qaadii ta'e sanii dhufe akkana horaa bulaa deebana naga badhaasoo keessa.